السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبيوم توتا في داود توتا في مان نجيني كينيا بكجرتون تسين هاجهو سينا إرمتي وري كيس بيك تونيتشو مسينا دي وانت كنا يشوف شير بودا شير جته ولا شير بودا صوفا بريدا أنا نبي لا تيسور مكانه إنه في سبب إنه في مو يجون أكا كاني يوهم أوسوسون ثاني وانتو تكتو كرها صوبر بانا واي بيه كيس تدي ماجرو واي بيه كيس تدي ماجرو وان تدنو راها صوبر بانا كنا فندم تكيس أنو يشوف فيديو كنا يروقل تنيار كتن شير بوداتي جولة الجلت واما نمونا كباية تنيا يشوف يارك أنا راكود تنيا وكايا نكون انتافي وكان انتو yaada tokko irratti jechuudha nam tokko yeroo yaada dabarsu mormiis kabajuu qaba akkasumas immoo deeggarsa kan si duuka deemee jabaadhu sin jedhus dhaggeeffachuu qaba jechuudha mormiis akkasuma dhaggeeffachuu qaba maaliif wantan haasa'u kun tarii hunda namaatiif ta'uu dhiisuu mala yookaan immoo nam tokko ta'ee nam tokko immoo tarii na gorsuudhaaf yookaan na qeequudhaaf dhufuu danda'a qeeqa sana fudhachuu irratti an of qopheessuun qaba jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu viidiyoo kana yeroo seentanii ilaaltan sheer godhaa akka liivii kana yeroo nam dhiisu keessa baataa dhiqqoonaan jedhina takkaas baheen beeku. Kanaaf hundumti keessan viidiyoo kana sheer godhaa dura sheer godhaa maalirraa haasofnaa uummata Oromoo lola kana irraa faayidaa hin argatu wantoota biyya keessa deemaa irraa haasofna jechuudha yeroo ammaa kana. Uummanni Oromoo lola kana irraa faayidaa hin argatu jira. Yoo jiraate uummanni iseedu kaasuun barbaada firaan wallolu dhumti isaa maal ta'a seedurraa haasofanii mootummaan kun tarkaanfii inni fudhataa jiru tarkaanfii sirriidha moo tarkaanfii dabaadha seedurraa haasa'uun barbaada lola kana keessatti kan miidhamu qaama mootummaati moo hawaasa rakkataa yookaan immoo ijoollee haadhaaf abbaan qabne ijoollee miskiina yookaan maatii rakkattoo waan akkanaatu miidhamamoo qaama mootummaa isee irraa haasa'uun barbaada viidiyoo kana sheer godhaatii bakka hundatti waliin gaha linkii sana gaxxuqaatii booda achirratti argattu waan ta'eef isas ilaalaa jechuun barbaada kanaaf hundumti keessan sheer godhaa kun sheer hin godhamin wanta haasa'amu hin jiru jechuudha gabaabumatti kanaaf sheer godhaa waliin gaha jechuu barbaadeetanii jabaadhaa maaliif wanta biyya keessaa irraa wanti nu kaasuu barbaannee fi biyya keessaa nuti akkuma beeknutti jechuudha maatii qabnaa hundumti keessanuu jechuudha maatii qabdanii namni maatii biyya keessaa dhabe hin jiru biyya alaa teessanus maatiin keessan biyya jiru firri keessan yookaan immoo obboloowwan keessan bakkoota garaa garaa jiru jechuudha kana keessatti miidhaan amma biyya sanarra gahaaru yookaan lolli amma adeemsifamaa jiru lola akkamiiti seeru lolli kun maal fayyada duraan dura maaltu ture amma bakkoota naannoo biraatti maaltu gahaa jira seerudha. Kanaaf hundumti keessanuu viidiyoo kana akka galtanii sheer godhaatii irraa haasofna wantoonni biyya keessaa kun baay'ee yeroo ammaa kanatti jechuudha yaaddessaadha qaamni mootummaas rakkoo keessa galee jira. Hawaasnis immoo akkasuma hawaasni caccabaa jira jechuudha daakamaa jira burkutaa jira biyyi dhabamaa jirti jechuun hin danda'ama nus duraan akka jedhaa turre amma immoo jarri dabareedhaan akka jedhaaru jechuudha. Akkuma beekamu mootummaan kun mootummaa biyya bulchuudha mootummaa biyyi filatee achi kaawwateedha yeroo kanatti immoo wanta hin taane yookaan immoo hawaasa irratti waan akkanaa hojjechuun naannoo tokko irratti waan akkanaa hojjechuun miidhaa akkamii akka fidu isatti miidhaa akkamii akka fiduu fi naannoo sanatti miidhaa akkamii akka fidu hundumti keenyaayyuu jechuudha hamma beeknu walii himuu danda'u qabna jechuudha. Wanti isin beekuu qabdan asirratti nu jechuudha uummata Oromootiif diinni sunis diina kunis diina gabaabumatti maaliifan jedhee baroota meeqa kan nu boosisaa ture kan nu hiisisaa ture kan nu naaffisaa ture kan nu qurxeessaa ture kan luka nu turraa ciraa ture jechuudha murna amma irratti hojjetamee wal lolumaan kana jechuudha. Kan immoo ammas dabalataan immoo inni sun yeroo nu qeerrooniif qarreen uummanni Oromoo wal gargaaree wal cimsee jechuudha raafoon qolchee jedhu kan immoo itti deebi'ee taa'ee jedhe ammas dabalataan gochoota duraan hojjetamaa ture gochoota duraan
mootummaan darbe sun mootummaan amma nu qaqqabaa yaa biyyaa jedhee iyyaaru kun nu godhaa ture irra deebiidhaan hojjetaa jechuudha. Nuuf gamni lammanuu nuuf wayii garuu wanti isin beekuu qabdan akka keessatti fuudhuma irratti eenyuun kuffisuu hin danda'a eenyu amma kufeennaan eenyuun kuffisuu hin danda'a seeruu irratti hojjechuu qabdu. Otoo wayii jechuudha uummanni Oromoo kun namni kun sun kufeennaan kun ka'ee erganni ka'ee immoo ani immoo of danda'ee kaman kuffisuu danda'a seeruu irratti hojjechuu qaba. Garuu akka keessatti wanti sun beekuu qabdan ammas sirni mootummaa nama nyaataa duraanii jechuudha dabalataan deddeebi'aa bulaadha jechuudha. Dabalataan deddeebi'aa bulaadha. Uummanni Oromoo lola kana irraa faayidaan inni argatu maali? Faayidaan inni argatu maali? Gumaa diinni gumaa baasu gabaamatti. Gumaa diinni gumaa baase. Gumaa diinni gumaa baase yeroo jedhu kun diina suni diina akkuma diina ta'etti immoo jechuudha gumaa diinni gumaa baase. Gumaa diinni gumaa baase yeroo ilaaltanu diinuma kee ta'a jechuudha diina keetii gollolee wal cabsee yeroo inni gumaa baasu. Yookaan asitti gumaan bahee yookaan achitti gumaan bahee hin beekamu bakka gumaan itti bahe. Kanaaf gumaa diinni gumaa baase qofaa arganne malee waa wanti nu arganne tokko illee hin jiru. Biyyi cabbisu wajjiniini, namni miidhamus wajjiniini, hawaasni badus wajjiniini, hawaasni godaanus wajjiniini dhugaan jirtu kanuma. Kanaaf uummanni Oromoo lola kana irraa faayidaan inni argate gumaa diinni gumaa baase qofaa wanti biraa hin jiru jechuudha. Gara biraa isin immoo koomentii jalatti kana jechuu dandeessu. Gaafii gaafatamuu qabdanus jalatti gaafachuu dandeessu. Firri firaa wal lolu booddeen isaa maal ta'a? Seeru. Amma fakkeenyaaf uummanni kun sheer hin goone sheer godhaa dura sheer kun godhe maal naasaa maaltu naan ga'e naasaa wantoota baay'ee jira wantoota isin hin beekne wantoota isin baay'ee jira jechuudha wantoota eda ta'e irraa kaafne jechuudha dhugaa jiru namoota akkamii dhumanii mana akkamii diigame qaama akkamii irraa misaayilii darbatameera moo hin darbatamne isa jedhu guutuu isaa jechuudha namoonni baruu barbaadan kottaa jala yeroon asirratti yeroon dubbadhu qaama kamiifuyyuu dhaabbadhee osoo hin taane an akka Oromoon ta'e tokkotti akka uummata Oromoo tokkotti akka nama Oromoo tokkotti akka ilma Oromoo tokkotti jechuudha dhaabbadhee tan dhugaa jirtu irraa haasaa jechuudha maaliifi sobees dhiises wanti bu'aa wayii argadhu keessaa jiru. Kanaaf bakkuma tokko bakka dhugaan jirtu dhaabbadhee naasaa malee sobee abbaan abaluu akkasitti du'ee namni akkanatti du'eera akkasitti dhaameera abbaan abaluu darbateera namichi akkana ta'eera akkas ta'eera hin jedhu. Kanaaf hundumtuu diinagaa waan ta'eef jechuudha wanti asirratti gara sanaa dhaabbatanii gara kanaa godhan jiru. Lammanuu diina Oromooti. Uummata Oromoo fixaa turanii, uummata Oromoo diigaa turanii, uummata Oromoo balleessaa turanii, lafa Oromoo ciraa turanii, dachee Oromoo balleessaa turanii. Warqii qabeenya Oromoo qabdu guutuu isaa seenaa aadaa duudhaa Oromoo guutuu isaa uummata saamaa ture. Warri amma biyya bulchaaru seenaa Oromoo dhoksee aadaa Oromoo dhoksee jechuudha harka diinaatti geesse galcha. Diinni immoo jechuudha isaanumatti deebi'ee isaanuma irraa kaffalchiisaadha jechuudha waan jiru guutuu isaa cabsee. Kanaaf hundinuu nuuf firaa miti hundinuu nuuf Orma diina bakka kana dhaabbadhee bakka sanaaf naasa'u jechuu barbaadeetanii an garuu lolli kun faayidaan inni jiru yoo jiraate diinni gumaa baasuu qofa jedheetan fudhadhaa diinni gumaa baasuu irratti naaf ta'eera ammas gumaa walitti baasinu diinni gumaa baasuun nuti baafachuu qabna ture ergammoo yeroo nutti ulfaate yeroo nutti fagaate baasuu dadhabne yeroo ni baasu kanatti maaf baaftee maaf dhiifte wanti jedhamu tokko hin jiru. Uummanni Oromoo cabaa ture. Uummanni Oromoo diigamaa ture. Uummanni Oromoo bu'aa ture. Haati ulfa garaatti baattee jechuudha miidhamaa turte yerooma Oromoon bulchu keessa jechuudha. Jaarsi waggaa 70 waggaa 80 dhahamaa ture jechuudha. Milishaa boottiin deemtu jechuudha. Kanaaf kanarratti wanta jechuu barbaadu lollamma deemaa jiru akkuma nurratti adeemsifamaa ture loluma duraan nurratti adeemsifamaa ture malee lola haarayaa miti.
mootummaan kun tarkaanfii inni fudhataaroo tarkaanfii sirriidha moo tarkaanfii dabaadha isa jedhu tarkaanfii sirriidha moo tarkaanfii dabaadha jennee gaafachuun duratti tarkaanfiin duraan nurratti fudhatamaa ture tarkaanfiin duraan nu cabsamaa ture tarkaanfiin duraan TPLF duraan nurratti fudhataa ture tarkaanfiin amma mootummaan nurratti fudhataa ture sirriidha moo sirrii miti jennee of gaafachuu danda'u qabna jechuudha. Kana of gaafannee deebii itti arganne taanaan kana of gaafannee sirrii miti barraan wanta amma godhamaaru sirrii miti jechuun dandeenya jechuudha. Malee sirriidha jennee amma kanaan kaa'u miti sirrii miti jennee kaa'uu hin dandeenye. Garuu isa duraan darbe isa nurratti godhamaa ture isa nu cabsamaa ture jechuudha. Yoo kaafnee ilaallee wanta isaa madaallee wal bira qabnee ilaallee wantichi kun sirriidha moo sirrii miti jennee yoo keenya sammuu keenya yoo wal bira qabnee ilaallee wantichi kun sirriidha moo sirrii miti seeduu beekuu dandeenya jechuu barbaadeetani. Maaliif wantoota tokko yoo wal bira qabdee wantoota tokko yoo wal bira keessee wal madaalchiftee ilaaltee wantoonni kun sirriidha moo sirrii miti barte jechuudha. Mootummaa kan cabni isaa akkami ni cabamu hin cabu cabeera moo hin cabne seedu. Mootummaani as ta'amee isaa harki rukutamee wanta ta'e jedhamu qofaa miti. Akka taphiin namni dhaqee teessoo ol baate tokko akka taphiin wanti dhaqee teessoo qabate tokko akka taphiin hin buutu. Dhugaa walitti immoo ta'e akka taphiin hin buutu. Mootummaan tokko dhaqee bakka tokko taa'ee amma bu'uudhaaf qaamni mormitootaa yoo dhaqee tuttuqee balleessee bu'uu biyya dimokiraasiin hin jirre keessatti balleessee bu'uu barbaada. Akkasuma mootummaan ammaa kunis balleessee bu'uudhaaf jechuudha wanti inni godhaa hin jirre hin jiru. Wanti inni ta'aa hin jirre hin jiru jechuudha. Maaliif mootummaan kun akkuma isin beektan namni duraan jaallatee harka rukutee eenyumtuu harka rukutaa ture jechuudha. Namni morme hamma qaba jechuudha. Kanaaf hamma immoo akkas ta'etti immoo jechuudha. Wantoota xiqqoo hojjeteedha. Wantoota inni hojjete wantoota yeroo sanatti hojjeteedhaan mootummaan addunyaa badhaastee ittuuyyuu jechuudha. Namni kun akka inni waan gaarii hojjetee waan gaarii yeroo hunda waan gaarii hojjetaa jirutti dhaadhessitee odeessaa turte jechuudha addunyaa. Kanaaf mootummaan kun akka salphaatti jechuudha aangoo qabatee jiru kanarraa hin jiru. Dhugaa himuu ta'e aangoo qabatee jiru. Aangoon sanarraa buusuudhaaf ni jabaata garuu itti hojjennaan nama bu'a jechuudha wanti hin buune hin jiru. Kanaaf mootummaan kun kan tarkaanfii inni fudhataa jiru tarkaanfii sirriidha moo sirrii miti seeduudhaaf akkana sirriidha sin jiru sirrii miti sin jiru isa duraa kaasee ilaalee kan madaalee wantichi kun natti toleera moo tolle isa jedhu wal bira qabee jechuudha. Isaa wal qunnamsiisaa wal madaalchisaa deema jechuudha. Kanaaf hundumti keessan wantoota tokko yeroo keessan wantoota tokko yeroo ilaaltanii wanta tokko kaa'uu dandeessan jechuudha. Gara si ta'u qofatti hin fudhatin. Amma gara naa ta'u nan beekaa. Gara naa ta'u sirreessee hin beekaan. Garuu wanta tokko qaama yookaan immoo nama si duuka deemu argachuudhaaf wanta si ta'u qofa wanta siif ta'u qofa barbaaddee wanta tu deemtu hin jiru. Wanti sun wanta kan biraallee fiddee wanti namni qaamni irratti mormu yoo jiraate mormiin isaa kun sirriidha moo sirrii miti ni baasamu hin baasu wanti kun ni ta'amu hin ta'u jettee mormii inni sirratti kaasu sana wal bira qabdee mormii sanaaf immoo deebii argachuu dandeessee jennaan wanticha sana fudhatteetu mo'achuu dandeessa jechuudha. Nam tokko maal dhugaan qofti qabatameetii miti kan mo'atamu kan sobaanis wanta sobaa qabatee dhufee si amansiisee mo'achuu danda'u jira. Kanaaf sun immoo cimina. Nam tokko sobee wanta tokko qabatee sobee na amansiisee cimina isaati fudhadheetan wanti kun sirrii ta'uu dhiisuu isaa itti seenee ilaalee ta'uu wanta ta'a malee na amansiiseera nama isaatti. Kanaaf yeroo tokko jechuudha mala makiinni jedhamu jira jechuudha. Kanaaf mootummaan kun mootummaa albaadheessaa mootummaa akka maaliitti nu cabsaa ture. Qaamni amma walirra jiran sun immoo qaama nunaaffiseedha jechuun danda'ama. Kuni nunaafisee suni nunaafisee kamitti gorree kamitti dhiinna seeruudha hundattuu hin gorru. Lola kana keessatti lollamma Itoophiyaa keessatti adeemfamaa lola biyyaati. Biyyooma walitti ka'ee naannoo walitti ka'ee biyya walitti ka'ee jechuun danda'ama. Lola kana keessatti qaamni miidhamaa jiru
qaama mootummaati moo hawaasa rakkataa hawaasa nyaateen bulu waan nyaateen bulu qabnedha seeru irraa kaasuun barbaada. Kanarratti isinis yaada qabdan achi alatti keessanii haasa'uu dandeessu. Maaliif warroota liivii ba'anii bakkoota garaagaraa ta'anii aktiivistoota jedhamanii haasa'an kana yoo laaltan guutummaan guutuutti yoo ta'uu baatellee wanta isaaniif ta'u qofitti qabatanii deemu. Kun immoo aktiivistummaa mul'isu. Aktiivistii miti. Garuu aktiivistoota yeroo teessee ilaaltu aktiivistoota yeroo teessee madaaltu yeroo bakka garaagaraa ta'anii jechuudha. Wantoota waan akka liiviirra bahanii zuum streamyaardiidhaan wantoota hin ba'anii yeroo irra haasa'anutti yeroo teessee dhageessu wantoota ofii jaallatan qofitti qabatanii deemu. Wantoota hawaasni jaallatu, wantoota namni biraa jaallatu, wantoota ollaan kee jaallatu qabadhuu deemne. Maaliif wantichi namni baay'eedhaan jaallatamu sun tarii wantoota gati qabeessa haasaa kee gati qabeessa godhata. Kanaaf yeroo haasoftanuu bakka tokko dhaabbattanii osoo hin taane bakka hunda yaadni koo bakka hunda dhaqee lixee yaada namaa kakaasaa laata. Miira namaa tuttuqee sochoosee yaada naaf maddisiisaa laata jedhaatii yaada kaaftan haasaa jechuu barbaadeetanii lola kana keessatti kan miidhamaaru eenyu seenu kaasuun barbaada. Mootummaadha moo mootummaa miti. Akkam beekutti gara caalu hawaasa biyyattiiti jechuudha. Hawaasni biyyattii ni miidhama. Hawaasni biyyattii misaayiliin ammoo fakkeenyaaf bakka tokkorraa bakka tokkotti darbatamu naannoo tokkorraa naannoo tokkotti darbatamu eenyuun miidha seetudha. Inni magaalattii guddoo sana qofa tarii misaayiliin kun karaatti hafee bakka tokko bu'ee manneen naannoo tokko irratti jiru manneen ganda wayii irratti bu'ee barbadeessuu danda'a. Kun immoo miidhaan eenyuun miidhaa hawaasaati. Hawaasarraa akkasumas immoo mootummaarraa ammoo eenyu cabaseedhu biyyattii fayyaasi. Biyyattiin fayyaasi akkamitti caba maqaa biyyaa osoo baattee jirtu maqaa addunyaatti beekamtee osoo waamamtutu jirtu miidiyaaleen garaagaraa yeroo wanta kanarratti dabarsan yeroo wanta kana hojjetanii dabarsan eenyuun jedhanii dabarsu biyyattii jedhanii dabarsu malee naannootti kana jedhu sana keessatti eenyu dhumaaraa biyyarraa gaditti eenyu jira hawaasa naannoo jira. Hawaasni naannoo yeroo dhumu keessatti biyyi barbaduuftee hawaasni naannoo tokko yoo dhume biyyi silaan gabii tokko yookaan galii tokko jechuudha. Naannoo tokkorra naannoo barbadaa isaanirraa argattu gabbu'aa dhufa jechuudha. Ammas naannoon sun hacabu naannoo sanarraas kan isin argattu gabbu'aa dhufa jechuudha. Kana keessatti eenyu cabe biyya fayyaasi. Biyya fayyaasii keessatti immoo kan tasa miidhamaaru hawaasa jechuudha. Hawaasni kun hawaasa qotee bulaa ta'uu danda'a, hawaasa daldala jiraatu ta'uu danda'a, akkasuma jechuudha barattoota ta'uu danda'a. Mana barumsaa tokko irratti yoo maka'ee misaayiliin kun darbatame eenyu dhuma barattoota jechuudha. Barattoota irraa immoo eenyu jira barsiisota jira jechuudha. Barsiisonni bormaaltu nu dhaalaa, bormaaltu nu barsiisa, bormaaltu nu dhaala seeduu hin jiru jechuudha. Mana barumsaa sanaa barbadaa'e jechuun hir'ataa qaamni mootummaas, qaamni hojjetaas, qaamni mootummaas, hawaasni biyyaas, barattoonnis hir'ataa dhufe jechuudha. Kanaaf eenyu miidhama seeduu hawaasni naannoo hedduu miidhama. Viidiyoo kana sheeriin goone natti fakkaata isin liibiidhaaf hidhettaniiti. Kanaaf viidiyoo kana sheer godhaa yoo sheer gootan bareeda natti tola. Akkam burillee deebi'ee dhufuna gootu yoo sheeriin goone utuu jennu immoo linkii sana argitanii dhumi linkii ana achirra kaa'e sana linkii sana hundi keessatti seenaati mee ilaala. Itti seenaati seenaa ilaalaa wantoota garaagaraa achirratti ni dabarsaa sagantaalee adda addaa achirratti ni dabarsaa sagantaa babbareedaan qabadhee dhufaafanii akkasumas sagantaa bashannansiisoo barsiisoo ta'an guutummaan guutuutti jechuudha sagantaa linkii sana irratti qabadhee dhufaafanii linkii sana seenaati warrootni maatii naan taane maatiinaaf taasisanii jechuun barbaada. Akkasumas wanta isin kadhadhu immoo linkii sana fuudhaatii bakkoota garaagaraatti naaf daddabarsaa. Maaliif
sa'aatiin waggaan isaatti buuteennan sa'aatiin keessa anna jalaa bahara nama leekadhachuun hin jabaata kadhaa maal Itoophiyaa yoo kadhaaraan doorsisaatti inni ani immoo yoon hiriyoota koo na yala jiran kadhadhe maalee rakkoo qaba. Kanaaf linkii sana hundumti keessanuu itti seenaatii sheer naa godhaa akkasumas immoo sa'aatiin ji'a tokko ittiin na duraate sa'aatiin numuudha jechuudha sa'aatii 4,000 ga'u jennaan na didee sa'aatiin 4,000 sun immoo jabaadha yoo immoo garuu halkan tokkotti namni 100 calqabee taa'ee naa laalee baay'ee naaf deemuu danda'a. Kanaaf hundumti keessanuu linkii sana sheer naa godhaa linkii sana bareechaatii viidiyoo garee adda addaa irratti daddabarsaas ni jechuun barbaada. Sa'aatii kana dafaa guutaa osoo as namni kunni diigdamni taa'u jechuudha. Cal jedhee hamma yoonaatti jechuudha sa'aatiin naa guutuu dhabuun isaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Maal isin kadhaa mintini keeshaa lafaafatanii yookaan feestaalii lafaafatanii hadiraa jechuu qofa ni beektu isin. Ummata akkamii akka taatan nan ibda jala teessanii jechuudha namni kun diigdamni. Koloriin kuma afur kuma kudha shan namni inni kaan kuma shantu jira maal eegdaas jala cal jettee dirrifattee jala taa'uun jechuudha otoo linkii sana fuutee sheeriin godhin yookaan immoo yuutuubii sanatti galtee sabskiraayib gootee maaf obboleessa kee guddiftu ana obboleessa kee diingi kana nama yeella utti ijoolleen intiniin jettu anna yeella jechuudha gabaabumatti. Kanaaf hundumti keessanuu qoosaadha yuutuubii sana dhaqaatii sabskiraayib godhaa akkasumas laayik godhaa sheer godhaa wantoota achirratti dabarsu guutuusaa ilaalaa yoon ilaalle immoo jechuudha ajjala teessanii wanti isin na fayyaddan hin jiru dhugaa isinitti himaa dhugaadha. Maaliif yoo wal hin fayyadne wal jala wanti hin jiru. Suutumaan jechuudha nama baafnee nama sahaaraa nama laalu nama sahaaraa nama gargaaru nama sahaaraa nama bira dhaabbatee wanti ta'e nama godhu maa yoo halkan kanatti meemee sabskiraabii 10,000 galchitan maal ta'a ajjaloo nama meeqa jira hundi keessan meemee warri na yaalaa dhaqaatii sabskiraayib godhaa linkii yoo isinii ergu ta'e linkii isiniifan erga hundi keessan dhaqaatii sabskiraayib godhaa maafii callettanii akkana namatti hin dineettu noo no linkii an arge kana tuqaati dhaqaati subscribe godha like godha share godha guddisa deemam ya wal jala taa'uun jabaadha kanatti maaf wal jala teenya amma yoo wal jala teenya maa yoo halkan tokkotti 10,000 galchitan kuma 10 waan danuu diima igana lakkoofsaan lakkoofsaan ishiinuma kana tokko keessanii 0.4 bira kaa'udha. Dafaatii dhaqaatii linkii an arge kana subscribe godhaa like godhaa share godhaa viidiyoo sana daawwadhaa viidiyoo sana share godhee dhaqee share godheera jedhii kottu as jalatti kottuutii himi wanti wal jala teenya wal caqacaquuf hin jiru nagaadhaan wal gaggeessinaa nagaadhaan wal biraa gallaa namoota kuma 20 na yaleera namni kuma 20 kun waggaa lama waggaa tokko fayyaa jechuudha osoo waa tokko naan godhee osoo sa'aatii kana guddisanii jechuudha hamma kana taa'uun keessan baay'ee nama gaddisiiftu isin viidiyoo adda addaa ilaaltu viidiyoo dubartii mataa qullaa deemte dubartii hunduu qullaa deemte dubartiin uffata uffanne waan akkanaa ilaaltu isin ummata balaafamaa jechuun isin deemaa dhaqaatii wanta irraa barattu wantoota tokko laala yoo diddee wanti godhamu hin jiru jechuudha wal jalaa yaana namoota kana na yala dhufee ka'e hunda isaanan beekan dhaqeetan ilaalaa liistii nan baasa hunda isaa baaseen ilaalaa namoota jedhee jala taa'ee wanta ta'e haasaa guutuu isaa of jalaan gaggeessa jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu liinkii an amma ergee ka'e dhaqaatiitti seenaa free man jedhaatii subscribe godhaa like godhaa share godhaa viidiyoo kana immoo share godhaa namoota fidaa waan guddaatu jira jechuudha. Waan guddaa jiru kana hin argitu namoota fidaa. Viidiyoon jiratu jedhamee gabbaamee jechuudha asirra kaa'ame yookaan immoo namni tokko viidiyoon qaba jedhee gabbayee haasee hundi jechuudha eegii raasaa dhufte jechuudha.
osoo moo kan abbaan abbaluu wallole abbaan abbaluu kanatti wallole jaalalleen lamman adda baheetu jedhame jechuudha wal caccabsaa jechuudha wantatu gochuudhaaf nama ila deemtu hin beekamu jechuudha isin wantoota badii malee hin jaallattan isin wantoota jibbaa malee hin jaallattan jechuudha isin wantoota kolfaa malee hin jaallattan jechuudha fayyaa keetta kolfoon jedhee fajaa ummata balaafamaa ummata waa tokko safuu hin beekne jechuudha safuu ettee maqaaraan haasofta safuu maali beektaa safuu amma situ beeka video hudduu qullaa laaluudha jechuudha wanti siin taan wanti siin maraan hin jiru dhaqiitii wanta si fayyadu laali dhaqiitii isa na guddis jedhe dhaqiitii guddis dhaqii subscribe godhi keessa gadiitii wantoota inni gagadhiisu laali mataa duwwaa hudduu qullaa qaama qullaa laaluudhaaf fiigini hudduu qullaa tafi maal kun kanaaf hundi keessanuu warri na ilaala dhageessaniitu share godhaa warroota dhaga'initti share godhaa edenan kuma tokkotti galchee bulan yoo tokko hundaa haadhasi warroota follow dheen baas kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya jechuudha sagantaan keenya guyyaa har'aa jechuudha kanuma ture sagantaa borii immoo yoo deebii godheettan mata duree biraatiin jechuudha walitti deebina sagantaa keenya hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna isin jaallanna of jalaa immoo isin baafna isin gaggeessina nagaadhaan mana keessatti teessu nagaadhaan viidiyoo waan hin taane ilaaltu kanaaf hundi keessanuu hanga sitti nagaa ta'a fayyaa ta'an isin jedha hundi keessanuu balaafamaadha ummata safuu hin beekne ummata fokkisaadha ummata badee ummanni viidiyoo ilaalu ummata viidiyoo fokkataa ilaalu ummata fokkisaadha dhugaan isin ummata fokkisaa ummata fokku ummata safuu hin beekne akkaati free man jira subscribe godha like godha share godha malee jechuudha viidiyoo fokkisaa ilaaluudha viidiyoo safuu waan hin taane ilaaluudha fiigaa jechuudha wal caccabsaan ka'e maal kun maraatu na ilataa jedhe kana jechuudha viidiyoon keenya guyyaa har'aa kabajamtoota daawwattoota keenya nan sobe malee isin jaallatamtanii garuu na elaan baatu akkuma jaallatamtan kanaan kabajaan na elaa yaatu jechuudha hammasitti immoo jechuudha bakkee duwwaa teenya wal jaallachuu wal jala teenya wal argaa wal jaalala walii ibsuu dadhabuu keenya irraa jechuudha bakkee irra teenye wal jaallachuu yaa kanaaf hundumti keessanuu jechuudha bakkee nagantaa mana koo hin seeninaa mana koo hin seeninaa